waaqa koo. Akkamitti battalumatti ta'uu danda'e? Eebba wanta kana beektaati. Waan akkamii? Akkamitti battalumatti dubbachuu dandeessedhaaf gaaffiin koo? Atoo hiree waa jechuu dandeessaa kanarratti? Ta'uu danda'a. Namni rakkoon akkasii mudate naasuu guddaarraan kan ka'e dubbachuu danda'a. Garuu nama hundumaa irratti miti. Nuti carroomneeti kan inni nuuf milkaa'e. Eeyyen. Yeroo tokko ta'uu danda'a. Nan dagadhe ani Muusaa. Nan dagadhee? Nan dagadhe. Akkamitti nan dagadhe jette? Giftii waan hin danda'u hundumaan nan gargaara jetteen turreeti. Lafuma akkaatee akka salphaatti nan dagadhe naa jetta? Isallee gargaaraan ture. Teraappiiwwan tokkos immoo godheefira. Dabalatamoo wanti re'een keessa jirtu waan milkaa'uuf hin dagadhe ta'a gabaas beeku. Amma wanti guddaan giftiin dubbachuu danda'u isheeti. Garuu mala akkamii fayyadamtaniiti? Seenaan guutummaa guutuutti meekaappii dimmee urjii fakkeessine. Yuunifoormii urjii seenaatti uffisnee gaafa geessinu giftiin naasurraan kan ka'e dubbatte. Amma guutummaatti fayyiteetti ree? Akka duraatti daddaftee hin dubbattu. Afaan ishee qaba. Jechoota lakkoofteeti kan isheen dubbattu. Fakkeenyaaf beekaa jechuudhaaf beekaa jetti. Garuu kun adeemsa keessa suutaan teraappiidhaan ni sirrata. Ati garuu waan kana akkamitti barte? Ana miti kan bare. Yaada koos miti. Kan eenyu ture? Yaada yoomiiti. Kan yoomii? Maaliin aarteemu? Yaadichi kan abbaa barbaade yoo ta'e wanti guddaan hojii irra oolu isaati. Laakkee naarre jechuun yoomiin kana hojjechuu isaatu na ajaa'ibeetu malee. Kanallee dhugaa qabda. Waan ati dooktara taatee hin yaadne inni yaaduun isaa baay'ee nama jaalladha. Namatti hin tolu dubbachuu danda'e bara. Baga gammadee giftii ko gammannee irra tole. Eeyyee dhugaa baga waaqayyo gargaare. Amma suuta jedhee haasa'uu korraan kan ka'e natti toleera. Amma waaqayyoon galateeffadhu. Kanaaf jettee gadditamoo? Lakki hin gaddu. Kaleessa amma kana naasoftu ture. Kun immoo waan guddaadha. Suuta immoo akka duriitti sirriitti haasa'uu dandeessa. Yoomiinis akkas nan jedheera. Teeraappii dafiitii jalqabi. Kana ta'uu baatee jennaan qubeewwan miidhamaa jira jedhanii hiriira sitti ba'uun isaanii dhufu. Baga harki kee hin qabame. Otoo harka kee qabame ta'ee silaa boraatiin kun qilleensa irratti hafa ture. Baga hidhame naan jechuufi? Eeyyee. Hin dadhabin. Ati akkasuma ta'e galii nuti hin xumurre. Ati maaliif hin dhiiftuun? Itti naaf himime. Qaxalee koo amma too addaan hin gootiin xumurte. Jecha sadii qofa gatii ta'e keessa. Atis eegaltee?
Garuu jabeera. Maaliif? Maalan godhe? Madde naan jenne. Dhiifama giiftii ko. Dhugaadha mana dhufeen dhiifama si gaafadha deemture. Baga gammaddisiin jechuu dhufuuf garuu naami jechuu dide. Baay'ee gammadeera dhugaa. Ati garuu waan naan jette hin daganne. Anis akka ati dagattu fammiti kanan akkasiin jedhu. Ati garuu nama yartuudha. Barullee kee achitti dagattee turte. Isa siif kennu fanuufi. Maal inni giifti? Maal siin jette? Isi homaa si fayyadu. Haala kana keessatti seetu amma tamboon kun si tafe yoo? Amma dadhabeera. Kanaaf dhiisi ka. Dhiisuuf yaaleera garuu hin dandeenye. Ammoo baay'ee baay'iste. Gammii. Maaliif nan hubattu ati? Nan dadhabee bara. Amma yoomittan si hubadha? Ammanti duututtidha? Mee fuula kee ilaali mee maal akka fakkaattu? Ija kee ilaali nama biraa fakkaata bara. Amma makkanni si fidee dhaabbadhuuti ilaali. Mee dhaabbadhuuti of ilaali. Dammaqi mee. Araannata akka salphaatti jalqabde lubbuu kee akka gaagaa jiru nargitu booda hiriyaa koo jirraa jedhamu sababa tambootiin hin dhabe jechuun barbaadu. Hello. Oh, akkami? Nagaa kooti. Dhiifama biiftuu ko. Dhiifama bareedduu ko. Dhiifama qaalii ko. Asii hiriyaan koo jirraa jedhamu tokkotu na aarsaa jira bara. Miira sana keessa ta'een sitti haasee. Dhiifama si mufachiisee? Dhugaamoo? Isa dhiisi calliseeti. Okay, kaaffee marfatarra jiru sana. Nan dhufa daqiiqaa 10:15 nan qaqqaba. Amma makka gammadi sitti hin danda'u. Ani garuu yeroon ciisee ture jaalala akka itti naaf ibsite yaadatta? Amma isa akka irra naaf deebituun barbaada. Barreessee miti barkan inni dubbisee siif ibsa. Akkamitti yaadachuu danda'a? Ani sin yaadachiisa. Ati irra naaf deebi'i. Dhugaa jetta moo? Fakkeenyaaf maaliif utuu
gammachuu koo dhandhamee hin xumurin akkana taate. Guyyaa tokko si jaalachuudhaaf sitti hin dhiyaanne. Si jajjabeessuufan sitti dhiyaadhe. Garuu kan ta'e faallaa kanaati. Situ na jajjabeesse. Onnee koo naaf dammaqsite jettee turte. Gammachuu irra darbitee bidiruu jaalalaatiin burraaqsite. Garuu gatii maalii qaba? Jireenyi koo yeroo eegalu kan koo cillime. Abdiin koo yeroo damboobutti arrabni kee dubbii dadhabe. Akkuma maqaa kee giiftii ka naan jettee hoo? Ati giiftiidhaa oli. Jiituu yeroon jaaladhe nagaa koon dhabe. Si jaaladheen nagaa argadhe. Yeroon jiituu jaaladhu san maqaa maraattu jedhutu naaf moggaa'e. Yeroon si jaaladhe garuu yoomii qariixeen sun deebi'ee jedhamee leellifama. Waan si dhukkubaa tureen se'e. Na dhukkubee hin turreere? Namni dhukkubsate dhukkuba isaa dhukkubsata malee waan namni jedhe hunda isaa yaadata? Jaalalli waa mara si dagachiisa bara. Dhukkubas dabalate. Eeyyeen. Mee maal godhe? Maaloo Saamsoon naamanii ani yoomiidhaaf jaalala tokkollee hin qabu. Ammas na sobuun. Lakkii wanti dhageessee hundumtu dhugaadha. Maal? Dhugaa dubbachuuf yoomiin osoo akka sanatti na jaallatu tasa ka'ee immoo na jibbuunsaa nama fuulduratti na cufuunsaa xiqqii keessa na galcheeti. Kaleessas kanan jaalladhusi. Ammas immoo suman jaalladha. Yoomii xiqqeedha. Anammoo jaalladha. Onnee tokko miira lama keessummeessuu sitti ulfaatu? Maaloo dhiifama naaf godhi Saamsoon. Si jibbeera. Ija kee arguun barbaadu maal siin jechuun barbaadu. Dhugaan jiru garuu amma uumamaa tokko siin jechuun hin danda'u. Wanta si soomne immoo baay'ee na miidhagta. Maaloo Saamsoon carraa tokkittii naaf kennu. Qofaa koo ta'uun barbaada. Jiitu yoo hin dandeessate na rakkisuu dhiisuudhaan na gargaare. Ani guyyaadhaan na nyaata meesa jettu kanan na ruffisiisa. Takka Arsenaal, takka Siitii, takka Liverpool. Har'ammoo eenyu nyaatamte? Har'ammoo kilaba abaaramaa Maanchestar jedhamu na nyaachise. Ati yeroo hunda kilaba hundumaa nyaatamtaa? Ani maalittan beeka? Yeroon qabsiifadhu namni bilbileetti mu jiraan. Beekaa moo amu? Beekaa. Gamni si barbaadeen ture. Maal ture? Asumatti naasofsiisuu dandeessa. Dhimma dhuunfaati. Hiriyoo tokko jalaa wanta dhoksuun qabu. Kanaafuu asumatti haasa'e. Gamni wal morkiin kun otoo nu ga'e wayyuu? Akka nama olaantummaa guddaa qabutti yoo si baasetti fufi kan jedhee deemisedha miti. Kanaaf sifteera jechuudha. Sifis sifteera miti. Haa ta'u kan eenyu akka caalu nu ilaalla. Ati garuu sammuun kee nagaa miti? Yoo booree malee calalusa jedhamu dhageenya jira. Gammii wanti kun yoo bubbulle gaarii hin ta'u. Osoo bubbulle waan kana sirreessuu qabda. Maaliidha inni akkasitti si qufaasisu? Qorri xiqqoon rukkuteeti. Miti? Qorradha miti? Itoo abidda amma kana qabsiistu akkamittiin qorri si rukkuta? Aba callisi. Kan ofii keetiif hin yaadne immoo namaaf dhiphatte. Maaliidha? Lakki homaa miti. Erga qorra ta'uu isaa beekte maaliif mana yaalaa deemtee yaalam ture jedhee na dheekan miti.
Dhugaa isaati kaa maaliif deemtee yaalamtu? Nan deemee yaalama kana booda. Wanti kun irra hin deddeebine? Mufachuun, aaruun, dhiphachuun wanti kun hundumtuu irra hin deddeebine? Ani maal godhu? Gurbaa gammee jedhan sun callisee beekaa na aarsa. Ammas waa'ee biiftuudhaanidha? Eeyyee. Isa qofa miti kan si ajaa'ibu. Kan biraan immoo maaltu jira? Hadha maal akka inni na godheetuun sitti hime. Maal si godhe? Ani dhiifama ittiin jechuuf jedhee yeroo tokko qofaattiin si barbaada yeroo ittiin jedhu hiriyoota koo gidduutti na haasofsiisi jedhee jirraa fi milkii gidduutti na qaanessi. Maal? Qofaatti haasofna ittiin jennaan nama duratti natti qoosee na qaanessi. Tasgabbaa'ee bareeddu ko. Isi. Hunda keessan ifama gaafachuun barbaada. Tokkoon keessan fama isin gaafadheera. Garuu warreen qofaatti argee dhiifama isin hin gaafanne sammuun koo akka boqotuuf dhiifama naaf godha. Mamaa rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Akkasumaan of dubbiste. Lakki akkas miti. Baay'een keessan anaaf jettanii urjii argineerra jettanii yeroo natti himtan waan hin taane jedhee isin gaddisiiseera. Giiftii beekaan nu mufachiisne bara. Eenyu yoo ta'u bakka kee bu'ee akkasumatti yaaduu danda'a. Ta'us isin anaaf dhiphatanii maalidha? Amma qubee lakkooftee yeroo keenya nu jalaa gubbe. Kan irratti barreessitiin dubbifanna. Hamilee isheef jettee illee hin eeggattu ati? Kun bara hamilee isheetiif dhiphachuudhaaf dhiphachuu dhiisuu miti. Isin gaddisiiseera. Fama naa godhaa. Hanga isheen akkas jettutti yeroon kilaasiitti deebinu ni gaaba. Barsiisaan immoo maaf tokko hin jedhanii beekamu. Isa dhiisiin giifti. Nuti dhiifama siif gooneerra. Gifti. Dhiifama siif gooneerra osoo hin taane jalqabumayyuu sitti muufanne bara. Homaa miti. Jechuun galatoomaa jechuun isheen hafu jedheen. Galatoomaa hanga isheen jettutti iyyuu. Inni eerata jedhee tanan yeroo gabaabsuudhaaf jedhee akkas jedhe. Saamsoon, waan ati goote garuu sirriidha. Maaliin godhe? Giiftiin gatii qaluuxee taateef kolfaarra sii dabarte malee waan hamilee namaa tuqudha kan ati ittiin jette. Akkas jettee yeroo teessee yaaddu dhalli namaa waan itti dhukkubsateef waan itti miidhametti qoosuun sirriidha ta'ee yaadda? faallaa kanaan Itoophiyaanonni nama miidhame tokko jajjabeessuudhaaf daandii nuti deemnuu fi jechootiin hin jennu tokko sirrii miti. Akkam maal jechuudha?
amma giiftii jajjabeessuudhaaf abshiriin darbaa jechuun immoo jabaadhaa akka durii taasisuu hin dandeessaa kun dhimma yerootti ittiin jechuun itti salphata. Har'a akkas taate jechuun bor akkasitti itti fufte jechuu miti maal jenne yoo jajjabeessine waan jajjabeessinis itti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf waan irra ga'e sana akka ishee yaadattu ishee taasisa. Dhugumatti illee sirrii jette. Ta'us garuu naamani nama tokko gaddaa tokko keessaa baasuudhaaf gammachiisteetti. Ani yeroon giiftiitti qoosee maal jechaa ture na argaa turte. Faallaa kanaa giiftii jabaadhu akka durii taasisuu hin dandeessaa tuun jedheenis haasaan ishee sirrii akka hin taanee fi dhukkubbiin ishee akka isheen yaadattu ishee taasisa. Kan ammoo nama natti mee hin bareedu hin ta'an karaa mataa kootiitiin naan bira ga'e. Maal? Karaa mataa koo bira ga'eenii? Maatii koo sababa koovidiitiin akka hin dhabisitti meeramte. Iyyeen. Kanaaf yeroo gadda sanarra turretti namoonni jajjabeessuudhaaf gara keenya dhufan. Jabaadhaa kun hundumtuu ni darbaa. Koovidii waan addunyaa guutuu mudateedha. Wanti guddaan isin jabaachuudha maal yeroo isaan nuun jedhan. Obboleettiin koo xinnoo waan turteef yeroo sanatti homaa isheetti hin fakkaanne. Ani garuu caalaatti akka hin gadduu fi maatii koo akka yaadu na taasisa. Saamsoon garuu hundumti keenya iyyuu akkasuma goona. Isaanitti murteessin. Yoona kana isaan amma isaanitti isin jajjabeessaa ture. Anis yeroo sanatti isaanii hin qabu. Garuu immoo dhugaan tokko naa galeera. Namni gadde sagalee jajjabinaatiin isin jajjabeessu. Yoo dandeessi nama gaddaa jiru tokko gammachiisuu fi kofalchiisuu qabdu. Tapha daa'ima taphachuu waan eegaltan sitti hin fakkaatu? Tapha isheetu eegale. Dirree naaf qophaa'e irratti anis immoo taphichatti fufe. Falaasama kee dhaquudhaaf miti irra kanan dhufeef. Obboleettiin koo akka isheen miidhamaa jirtu sitti himuuf. Kanaaf anaan maal godhinaan jettare? Hariiroon talatti biiftuma maal jettan sanaa wajjin eegalte adda kuttee akka tiree dhiifama gaafattuun barbaada. Isa yoo anatu dhiifama gaafata? Gammee yeroo baay'ee wajjin ta'uu keessan akkan barbaadu sitti miira. Gochi ishee garuu tasuma iyyuu akkas hin fakkaatu. Ilaalcha gaarii akkan siif qabu beektamtu. Yoo isheen ilaalchicha hin qabdu ta'e faayidaa maalii qabare? Garuu amman fedhe ilaalcha gaarii siif qabaadhu iyyuu gonkumaa hiriira sin caalchifadhu. Obboleettiin koo miidhamaa jirti beeki. Maali yeroo kudhan obboleettiin koo miidhamte naan jetta? Miidhamni koo yeroo miidhamu eenyutu naaf gadde? Moo har'a isheen miidhamte naan obboleettii koo ta'uun ishee sitti mul'ata? Otoon ishee amanamummaa koo gantee dhiira biraa waliin hariiroo kan eegalte obboleettii keetii bala. Yeroo sanatti himteetta? Ishaa sobsiisteetta? Jedhi kanatti himi. Naamaan dandeessa. Sirriittan jala mureetti. Aboodhiisi. Naamani hariiroo gurbatti fakkeessitu sanaa wajjin gooteetti baay'ee gaabbiteetti. Lammata immoo akka isheen kanan goone waadaan siif gala. Akkuma kanaan dura sitti onnee qulqulluudhaan akkasiin wal jaallattan qofan barbaada. Dhugaa dubbachuuf miiraaf sodaaf miira gammachuun natti dhaga'ama. Gammachuu irraa eegalee. Na waliin waan jirtuuf baay'ee gammadeera. Sodaan kee gidduu kana gammee waliin haala gaarii irra gatii hin jirreef gammee naafsisuuf waan natti fayyadamaa jirtu natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf miira wal xaxaa keessan jira. Kana jechuun yeroon si waliin dabarsaa jirutti gammadduu miti jechuu miti. Kan koo garuu kana caalaatti baay'ee natti toleera. Nama tokkoof madda gammachuu taateetta jedhika. Garuu miirriif walitti dhufeenyi keenya kun ammaan bifa akkatti fufuu beektaa? Dhugaan isaa yoo si gaddisiise. Gaddeen afaan haaraadha jetteedha. Waan ani itti bareef rakkoon qabu naan jechaa jirta? Hundaaf iyyuu dhiisi. Dhugaawwan tokko tokko gammachuu irraa mulquu danda'u. Carraa amma of harkaa qabnu kana akka hin dhandhamne nu gochuu danda'a. Humni ta'ee jira jedhu wanti ofitti nama harkisu. Waan sirrii hin taane keessatti illee kan namatti dhaga'amu. Humni balleessaa qajeelummaa fakkeessee ofitti nama harkisu. Waan naan jettee amanee fudhachuun na rakkisa. Yeroo kanarra ishee amanuun baay'ee natti ulfaata. Kan ishee naaf dhiise. Amma lamman keessan iyyuu xiiqii keessa jirtu. Xiiqiin immoo wantoota too jabeessu malee otoo laaffisuu gonkumaa argin beeku. Sadarkaa kanarra kan geenyeef yeroo baay'ee yaalleera. Mudannoo namicha albuuda gatii jabeessa baasu tokko na yaadachiifte beekte. Namicha tokkotu ture jedhama.
Kanaan booda albuudii bakka akkasii jira jedhanitti. Namichi kunis albuuda sana baasuu deema. Lafa sana qotee meetira 10 irra ga'ee dadhaba. Kana booda abdii kutatee namoonni na soban omtuu hin jiru jedhee sokka. Waan si ajaa'ibu garuu albuudni sun meetira 11 irra ture. Meetira 1 qofaaf jedhee dadhabee abdii kutatee deeme. Atis immoo kanatti gochaa jirtu kanadha. Karaa baay'ee deemtee dhuma jala geessee garuu waan harka laachaa jirtu natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf otooti hariiroo gurbattee of jejjuu sanaa wajjin eegalte dhiisittiin jettee isheen immoo hariiroo biiftuu wajjin eegalte dhiisisiin jetti. Agartee? Ati ishee naafsisuudhaaf biiftuu wajjin isheen immoo ishee naafsisuudhaaf gurbattee of jejjuu sanaa wajjin hariiroo eegaltan jechuudha. Kana keessatti eenyu akka mootu beektaa? Seexana. Sababiin isaa bakka xiiqiin jiru seexanatu jira waan ta'eef. Giiftii koo dandeettii dubbachuu kee gara duraan itti deebisuudhaaf teeraappii eegaluu qabna. Raappii? Jechuun koo shaakallii ammaan booda yeroodhaan si shaakalchiisee dandeettii dubbachuu kee daftee akka argattu gochuun qaba. Inumaa maafan kallattiidhaan sin barsiisu. Mee waan asirra jiru kana naaf dubbisi. Afachuu siifan dubbisa. Qaraan qara qaraan qaree qara qaraa qara liqimsee. Jadi malee maal golfita? Qaraan maal jettee? Lana dhaga'i. Qaraan qara qaraan qaree qara qaraa qara liqimsee. Qaraan qaree qaraan qaraa An akkasin jenne sirriitti na dhaggeeffadhu. Qaraan qara qaraan qaree qara qaraa qara liqimsee. Akkamitti kana jechuu dadhabda? Jedhi. Qaraa qaraan qaree qaraa liqim. Qaraan qara qaraan qaree qara qaraa qara liqimsee. Tole Dr. Yomi. Akkami? Dr. Yomi? Eega. Namni nama yaalee fayyisu doktara dhama mitiire? Ati immoo dandeettii dubbachuu giiftii sirriitti bifa ajaa'iba ta'een deebiftee jirti. Kanaafuu doktara ni jedhu sitti fakkaata. Edaa isa jettaayi. Dubbisa yeroo xiqqoo if godhe irratti Google searchii xiqqoo irratti yaaliin taasisedha. Kanaafuu si milkaa'eera. Galata isaatii na milkaa'eera. Dhugaa dubbachuuf dooktar hojiin keessan kun hammam ulfaataa fi hojii jabaa akka ta'e hubadhe. Walumaa galatti garuu hojii kanaaf nama kenname akka hin taane immoo sirriitti hubadheera. Baga si milkaa'e. Amiin. Wanti guddaan isadha. Ani kan jedhu giiftiin ammayyuu akka waan hojii ajjeesetti amanti miti. Eeyyee. Haa ta'u. Ani maal? Yoomi. Giiftiin amma hiriyaa kee akkanumaan wayii miti. Jaalallee keeti. Kanaafuu yaadni jaalallee kee amansiise wayii siin akkuma salphaatti si amansiisuu danda'a jechuudha. Ati akkuma isheetti yaaddaa? Dooktar tasumaan akkasitti yaadu. Dhugaan siin jedha. Dooktar
ani barsiinsi beeka. Sirriittan si beeka yeroo jettu. Jechuun koo ati na yaalteetta, na fayyifteetta. Yeroon akka sanatti dhukkubsadhee jirutti situ naaf qaqqabe na yaale. Waan hunda sana naaf gootee kaatee immoo hanqina maallaqaatiin kan ka'e waan si madaalu miti waanuma shaayiidhaaf illee ta'uu siif kennuu hin dandeenye. Faayidaa tokko malee namni nama fayyisuudhaaf akkasitti hidhame kun nama ajjeese yeroo jedhame natti himamu waan nama nu sitti fakkaata? Akkasumaan shakkiitani. Malee akka tana shakkine sirriittan beeka. Dabalatammoo nama qulqullummaa koo amanu lammaffaa argachuu kootti baay'ee gammadeera. Dooktar dhugaa dubbachuudhaaf garuu sitti gaddeera. Maaliif? Jechuun waan hunda sana naaf goote oolmaa meeqaan meeqa osoo narraa qabdu akkamitti waan akkasii dhagee amana jettee na shakkita. Oolmaa naaf oolte sanaaf akkamittan siif deebise jedhee osoo yaadu ati immoo ooduu bishaan hin kaafne kanaan na shakkita dooktar. Akkuma dura siin jedhe egaa atiif giiftiin hariiroo jaalalaa eegaltaniitu. Kanaaf tariitii shakkii keessa seentaa laatee jeetani. Dhugumatti dooktar. Ishee wajjin waan kana irratti wal dhabnee wal lallees turre. Dhuma irratti garuu yaada faallaa lamaan keenya irratti walii gallee waan kana lammata akka hin kaafne walii gallee dhiifneerra. Waa miti dhiisi. Isheefis tarii guyyaa tokko dhugaan isaan galaaf ta'a. Qulqullummaa koo mirkaneeffachuudhaaf garuu deeggarsi kee na barbaachisa. Waan hin danda'u taanaan rakkoon qabu. Maalidha? Gaafa guyyaan isaa ga'usittani jedhama dhuge. Tole. Yeroo kamittuu waan hin si gargaaru yoo jiraate natti himi. Gammachuudhaan hin si gargaara. Oolmaa guddaan irraa qabda beektamti. Naame hariiroo gurbatti fakkeessitu sana wajjin gootetti baay'ee gaabbateetti. Lammata immoo akka isheen kanan goonee waadaan siif gala. Kasheen ammas amma lamman keessanii yoo xiiqii keessa jirtu. Xiiqiin immoo wantoota otoo jabeessuuf otoo laaffisuu boqomaa argina beeku. Tole. Yeroo lammaffaa fan irra deebi'ee si gaafadha. Naaf deebisi. Tole. Tole. Shakkaan shakkamaa shakkamu shakkee, shakkamaanis shakkaa shakku shakkee. Eessaa fiddaati? Callisiitii irra deebi'i. Shakkaan waan shakkamaa Ani waan shakkamaa waan jedhu afaan kootiin baane. Kanaaf maal jettere? Shakkaan shakkamaa shakkamu shakkee, shakkamaanis shakkaa shakku shakkee. Ilaa jirraan isitti miira. Wanti kana caalutuun dhufii waa'ee radaa kee kanaa waan tokko godhu. Kaballaa fi gorsi isa kennuuf salphaadhaa jedhan.
Dhiqisii irratti mana misingitiin jiru. Dhuftee nyaara kee guri. Amma naan gorsitu of hin gorsitu. Hirisha. Maalidha qubee egaa? Maal sitti fakkaata? Yaa isin. Yoo adda baatanis yoo araaramtanis rakkoodha bara. Ana maal laafooyi. Akka? Qubee gaangammee dhaqa. Akkasii miti? Maarree kan biraan ta'uu danda'a. Amma balleessaan keessiif galeeraa jechuudha. Miti? Balleessaan kun akka galeera miti? Baay'ee sofitti namanii. Gumiinis qubee gaadhaan eegale.